Ashama arkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessaa fi odeeffannoo qabatamaa haala yeroo irratti qabannee isiniif dhufnee jirra. Keessumaayyuu dhimma guddaa ajandaa ta'ee deemaa jirurra. Addunyaan mootummaa yookaan muummicha ministeera Abiy Ahmad haala baay'ee ta'een jala deemanii xiinxalaa jiraachuu isaanii guyyaa kaleessaa fuulli feesbuukaa barreeffama yookaan maxxansa inni maxxanse harka diileet godhee yookaan ugguree jira. Sababni isaa maxxansaan isaa kun jibbiinsa fi walitti bu'iinsa waan nama kakaasuuf kan jedhurraa maxxansee miidiyaaleen addunyaa harkatti fudhattee haasa'aa jirti. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan kun mataan isaatu mootummaa sabaaf saba walitti buusu malee mootummaa biyya tasgabbeessu akka hin taane mul'isa. Kana qofaa miti guyyaa har'aatii fi guyyaa kaleessaa walitti dhufeenya ABO fi TPLF yookaan humni WBOtii fi waraanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal gahanii marii ajaa'ibsiisaa adeemsisuun ragaan qabatamaan viidiyoo fi suuraadhaan fuula miidiyaa hawaasa Tigraay irratti gadhiifamee jira. Keessayyuu bakki isaan itti argan naannawa Walloo Kamisee fi akkasuma naannawa Daseetitti kan jedhu ragaan bahee jira jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een inni odeeffannoon biraan mootu kan isin biraan geenyu Finfinnee keessatti guyyaa kaleessaa waan nama kofalchiisu tokko mul'ate. Halkan edaa akka waan wayyaanee fi TPLF'n uleedhaan dhoorkanii danda'anii kan humni mootummaa waraanaan dadhabe halkan dhaabataa bulte nafxanyoonni magaalaa Finfinnee keessaa jechuudha. Akkasuma Finfinnee keessa sa'a har'aarraa eegalee mattaawaqaan yookaan waraqaan eenyummaa akka hin baane ibsi kennamee jira. Sababni isaa namoota seenu fi namoota hin seenne adda baafamanii akka deemaniif jechuudha. Egaan daawwattoota keenya odeessii kanaa fi kan kana fakkaatan irraa haala ajaa'ibsiisaa ta'een isiniif hima. Keessayyuu ijoon odeessii kiyyaa maalinni yoo jettan dhimma waa'ee Jawaar fa'aa Qaallittii irraa waa'ee wayyaanii maal jedhan waan jedhu hololli wayii miidiyaa kanarra deemaa jiran. Jawaar fa'aa Qaallittii irraa wayyaaneen akka diina ta'etti akka dubbateetti dubbatan garuu kun soba ta'uu obboleettiin yookaan immoo maatiin Baqqalaa Garbaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een nu kennanii jiran. Daawwattoota hordoftoota keenya wanti jiru maalinni mootummaan haala gaaga'ama hamaa keessa jira. Badas hin jiru bakka itti badudha. Belaa jara keenya wanni isin eegaa jirtan naaf gala. Mootummaan kun yoom bada ka jedhu eegaa jirtan. Dubbiin baduu biraa dabartee jirti. Sababni isaa bakki itti badantu hin jirre. Bakka itti baddu yoo qabaatte baddaa baratti. Biyya Afrikaa kanatti nan bada yoo jette dabarsanii si kennan. Biyyoota biraatiif garuu walitti dhufeenyi tokkollee hin jiru. Abiyyi kaayyoon isaa maaliin dholoo danda'ameefi. Akkuma jaalbarroo fa'aa akkuma TPLF kanaa fa'aa humna fudhatee bosona seenuu barbaada. Garuu humna fudhatee bosona seenuu hin qabne rakkoo isaa laala. Waraanni irra dhumaa jiru kun jaalatee dhumaafii jira sitti hin fakkaatin. Dirqamee dhumaafii jira. Osoo fedha waraanni fedha isaa kan qabaatu taate takka Finfinnee gadhiisee akka isaanii sanitti bosona seenee lola takka hin badaa jechuudha. Kana hundaa filannoo dhabee hanga carraan lubbuun keessaa baatutti taa'ee eegaa jira. Kana hin shakkin. Waan yeroo dhiyootti argitu. Kana waan ani jedhe osoo hin taane miidiyaan addunyaa waan irraa xiinxalaa jirtudha. Hayyoon addunyaa garaagaraa, hayyoon Oromoo garaagaraa sirriitti irraa dubbachaa jirti. Finfinnee wanni hin galabneef maaliif? Finfinneen jeequmsa tokko malee, haleella tokko malee osoo irratti raawwatin, osoo uummanni waraanaaf yookaan lolaaf hin kaka'amne, jeequmsa adda addaa osoo hin buqqaane, suutumaan karaan qulqullaa'ee galamuuf karoorfame. Osoo akka amma mootummaan Tigraay hin dhahee seene san WBO fi TPLF'n waraana ofii guuttee seentee Finfinnee ka haleeltu taate magaalatti jeeqama waan jedhurraa hanga ammaa hin seenne jechuudha. Nagayaan seenuu barbaadan mootummaan kun ofii badaa waan jiruuf. Kan immoo kan jedhe tilmaama koo osoo hin taane warra hooggantoota fi humna hidhatetu kana jedha. Fakkeenyaaf namoota akka Jaalmarrootii fi Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el warroota hooggansa jedhamanii fuulduree uummataa jiran jechuudha. Kana jechuudha wanni isin beekuu qabdanii Finfinneen marfamuun namni tana shakke. Ofuma isaatiifuu bal'aadha. Ofuma isaatiifuu nama miidiyaarra dhoolle argaa oolaa jedhee mana. Wanta ilmaan Oromoo makkalaakayaa ergamanii ta'aa jiran hundi keessan argaa jirtanii. Kana haasaa manaamaa osoo hin taane haasaa qabatamaa viidiyoolee adda addaatiin ila
dubbiin akka dursanii miti wanti as deemu wanti as dhufu hundi qabatamaan dhufa viidiyoon dhufa haasaa bilbilaatiin dhufa wantoota adda addaatiin dhufa jechuudha holola jetteetiin osoo hin taane kanaaf humni kun humna baay'ee hamaadha mee waa'ee kanaa keessaa baanee waa'ee Jawaarfaatti yoo deebine waa'een Jawaarfaa qaallittii keessaa maal dubbatan qabsoo hidhannoo kana irraa maal dubbatan kan jedhu namoonni mootummaa deeggaran hedduu maxxansaa tokko maxxansaan isaanis maal inni wayyaaneen kaleessa uummata keenya balleessaa turte har'allee sanuman nutti deebi'aa jira maal kan jedhu dubbatan mee isin gaafa tilmaamtan Jawaar harka diinaa keessa taa'ee isinnaa wayyaa jedhaanii mee jirana sammuu injira wanna karaa hin tilmaamama ala kulli haalan waa'ee tilmaamamu bira haa darbin maatiin obbo Jawaar maatiin Baqqalaa Garbaa fi maatiin hayyoota keenya waan kana qulqulleessanii adda baasanii nuuf maxxansanii jiran Jawaar fa'a waa tokko waa'ee kanarraan dubbanne sababni isaa harka diinaa ta'anii diinni koo narra haa taa'u jechuun waan hin jirredha argite Jawaar Abiyyi baduu miti yoo dachee kanarraa kan xaragamu taate maal isa fayyada isaayyuu maneedhaatti qabatee irra taa'aa jira maal isa fayyada inshaallah diinni barbaadu alarraa seenee biyya sanaa bulchu malee nama akka bineensatti si farrajee waggaa tokko walakkaa guutuu murtii takka malee maneedhaa keessa si dararu naa haa taa'u lakki inni naa wayyaa inni naa bulchu akkamitti jedhu diinni alagaan bareeda dhufee sajjeessu wayya ammootuu diinni jechuudha likkii Jawaar beekan likkii gootota warra man hidhaa jiru beekan Oromoo ofitti kakaasuun barbaadan waan ta'eef seenaa kaleessa Oromoo ofitti kakaasanii achii badanii ilmaan ofiirra lubbuu wareegama kafalchiisaa jiran kana waan beekaniif Oromoo tokko lakkana sharaf godhanii dubbatan. Warroota hayyoota keenya hunda waan isaan barbaadan guutanii fi Oromoodha waan isaan barbaadan guutanii fi biyya ofii kabachiifatanii biyya teennallee nu kabachiifannee akka jiraannu shakkii takkan qabaatina. Wayyaaneen ammas nu bulchaa hin jirtu. Wayyaanee waliin taanee diina balleessaa jirra. Oromoon ofii of bulcha wayyaaneen ofii of bulchuuf deemaa jirti. Kadha kaayyoon qabsaa'aa jiraniif warri TPLFis kanaaf qabsaa warri Oonagii yookaan immootu warri ABO'tii fi kuwwanis kanaaf qabsaa'an. Oromoof Oromiyaan biyyi hundi akka ofiif of bultu maaliif beektaa ilaa wanni isin hubatuu qabdan seenaa keessatti wanti tokko walirraa hubatamaa deema waan kaleessa ta'an san yaadataa deeman rakkoon keenya kaleessaa maal ture ummata keenyaarra gatii maaf kafalsiifna ka jedhu hin yaadamu. Gatii san deebisuun barbaadu namni seenaa turaa ofitti deebisuun barbaadu. Osoo kaleessa hawaasatti bu'uu baatanii sabatti bu'uu baatanii namni tokko isaan hin tuqu kabajaan biyya bulchan ture. Wayyaaneen immoo baay'isawee biyya saamti malee rakkina biraa hamaa hin qabdu. Rakkoon isiin guddaan hattuudha. Biyya saamti. Rakkina biraa hin qabdu akka Abiyyi amma nama cafaccabee abbaa barbaadee taphatu kana baay'een qaban jiddu galeessa. Isinii galaa. Kanaaf ammas wayyaanee yoo dhufte waan wayyaaneen sin bulchitu sunitti fakkaatin ofiin of bulchina nuti. Wayyaanee miti kan nu bilisoomsaa jiru wareegama uummata Oromootu kafalaa jira ammas. Awwaboon uummata Oromoo miti. Wanni isin nu batin kana jira waan akka wayyaaneen qofti dhuftee nu bilisoomsaa jirtu isinitti fakkaata. Osoo Oonag yookaan ABO'n jiraachuu baate wayyaaneen Oromiyaatti hin kalooftu daangaa Oromiyaatti uummanni ka'ee ofirraa fincila. Garuu sababa ABO jechuudha wal qabatanii waan deemaa jiraniif uummanni Oromoo hagara fuuldura hin dhaabbanne akka isaan seenaniif uummanni Oromoo harkatti harkabanee eegaa jira. Uummanni hin dubbanne dararaa fi hammeenya mootummaan Abiyyi kun namaa waan qabu waan argaa jiraniif dubbachaa hin jiran akkamitti dubbatan har'a callisaan dabarsanii borsimannaa isaan uummata keenyaaf gochuuf deeman ijaan argitanii jechuudha. Obbo Jawaar Muhammad fa'aa bahanii mana hidhaa keessaa manaamni keenya akka milkaa'u Neelsan Maandeellaa seenama Neelsan Maandeellaa galmaa baate Itoophiyaa tana keessatti quba qabaadha yeroo dhiyootti. Kana mootu manaamaa miti waan amma hojiidhaan qabatamaan argaa jirrudha. Kaadiriin bilchinnaa gara itti baddu dhabdee akka nama saree maraatte waan argite haasa'aa jirti. Waa'ee har'a irra jirtu dhiiftee waa'ee waggaa kana haasofte akka waan uummanni gadi ba'ee wayyaanee ofirraa deebisuu danda'u. Obboleessa kiyya nama ibidda baadhatee deemu uummanni akka dura sii dhaabatu barbaadda. Kaleessa uummata Oromoo gantee jibbite silaa kaleessa uummata Oromoo gantee jibbuu baattee irraa wayyaanee miti Afrikaa yoo waraana ofiisitti garagalfattee gara tokko sochootu ture. Sababa uummata Oromootti ganteef atis gatamte laal ganamte. Ammootu kasi galaafatu
wayyaanee fi oonagin osoo hin taane humna waraanaa mataa keetii kanatu si galaafatan argita. Kana quba qabaadhaa. Egaan daawwatoo tortoota keenya odeessin har'aaf qabnu kana fakkaata. Oduu biraatiin walitti deebina turtii gaarii nuuf qabaadha. Haala biyyattii keessa jiru yeroodhaaf gara yerootti kan isin biraan geennu ta'a. Namoonni chaanaalii keenya faareeffatanii dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Ulfaadhaa injifannoon kan uummata Oromooti. Nagaatti.